مكان خيّة محيط نانجان غافين خيّة قيان قياما خنمو يتقر ما تمنجر نمني شفتينو إيقدو إيه خافة ميبودو قيان قياما دلقاسا غاري في همتو شفاتو ربي برتي مدالم دوب إيقا قرماني في دراس انجراتي نمني توكو مالف إيقا دلتي همدو اوتي قرماتمي جراتك آما ميدا ما فاته يوخان مالف لكوبا غرغرات انجريني خنخيستو قرماتم namoonni gariin rakkoo fayyaa qabu garii rakkoo onneetiin dhalatu kanaaf rabbiin kana uumuu keessatti haqa hin dabsine jetti gaafiin islaamummaan gaafiteetiif deebii akkam qabdii waliin halaallu namoonni garii fayyaa guutuun gariin ammoo rakkoo fayyaa waliin gariin hiyyeessa gariin ammoo qananii keessatti maaf dhalatan hajjuu halaallu wayita xiinxalli ilaallu quraanni suuraa anfaal suuraa 8ffaa fi suuraa baqaraa suuraa 2ffaa aayaa 155 dabalatee bakka hedduutti akkana jira dhugumatti qabeenya keessanii fi ilmaan keessanis fitnaa akka tahan beekaa tanaaf rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa namoota garagaraa haala garagaraatiin qormaata irratti hundaa'ee qormaanni sun haalaan ulfaataa ta'e akkaataan qabxiin itti kennamu laafaa ta'a yoo qormaanni laafaa ta'e ammoo akkaataan qabxiin itti kennamu ulfaataa ta'a kunis namootan san jidduutti haqa dalaguutti tajaajila kanaafuu rabbiin olaani namootan garagaraa haala garagaraatiin qormaatuma addunyaa kanaatu gaafilee waggaa waggaan dhiyaatan ni jijjiiramu gaafii wal fakkaataan yeroo hunda hin jiraatu hogguu yoo gaafiin wal fakkaataa ta'e qormaata ta'uu hin danda'u kanaafuu qormaanni haala ati keessa jirtu irratti hundaa'a fakkeenyaaf arkaana islaamaa keessaa inni tokko zakaa kennuudha dura isi tokko kan maallaqa warqii giraama 85 ol bituu danda'u kuufatee lafaa qabu dhiiraas haa ta'u dhalaan qabeenya sanirraa 2.5% ta'uu zakaaf kennuu qaban namni tokko dureessa akkanaati haa jennu nama kanarratti zakaa kennuun dirqama hiyyeessa ammoo zakaan irra hin jiru kanaafuu hiyyeessi kun qormaata zakaa irratti 100% argate jechuudha dureessi garuu fakkeenyaaf dirhama miliyoona takka qaba dirhama miliyoona takkichaa kanarraa zakaadhaaf dirhama 100 takka qofaan baasa haa jiru hoggaas qormaata zakaa keessaa namni kun tarii 10 argachuu mala jechuudha akkasuma 5 argachuu mala tarii 15 argachuu mala 25 duwwaa akkuma hojii isaa takka ammoo qabeenya isaatirraa zakaaf kenne silaa haji silaa irraa barbaadamu kennee yoo jiraate qormaata dabra hiyyeessi ammoo zakaan wal qabatee 100 fide jechuudha hiyyeessa kanaaf qormaanni qabeenyaa wal qabatee isaaf dhiyaatu hin jiru fakkeenyaaf jaarsaaf jaartii rabbii isaanii haalaan gabbaraniitu jira haa jennu warri kun ammoo ilmoo rakkoo daa'ima onnee waliin dhalate argatan haa jennu daa'imni kun akkanatti dhalachuun isaa tarii haadhaa fi abbaa qormaatuuf ta'uu mala abbaan daa'ima kanaa anguyyatti yeroo 5 oliin salaataa akkamitti rabbiin daa'ima akkanaa naa kenna jechuu mala rabbii isaan qormaatu jira warri sun yoo rabbiif ajajamoo tahan alhamdulillah yoo xiqqaate rabbiin ilma nuu kennee jira jechuu qaban kanaafuu addaduma qormaanni jabaachaa deemuun badhaasnis guddachaa deema digirii jalqaba argachuun haalaan lafa digirii lammaffaa argachuun ammoo haalaan jabaata digirii lammaffaa kana eega dabarte ammoo doktorummaatu dhufa lakkuma qormaanni jabaachaa deemuuni badhaasnis guddachaa deema tarii rabbiin maatii kanaaf ilma kana wanni kenneef jannata guyyaa booruu isaan badhaasuuf ta'a maatii kun yoonii fi waan rabbiin kenneef kanarratti obsanii sabbaranii imaana isaanii qabatanii deeman qormaata san dabran jechuudha quraana keessatti bakka takkallee namni takka yoo hiyyeessate azaaba seena jaamee nuuf hin himamne namni takka yoonii fi qaamni isaa hirruu yookiin ammoo hirreena qaamaa qabaate azaaba seena jaamee hin dubbatamne inumaa jannata seenuun dureessa caalaa hiyyeessaaf haalaan laafaadha quraanni bakka takkattillee namni rakkoo onnee waliin dhalate azaaba seena hin jenne nutu qormaata kana akka rakkootti fudhachaa jira nama saniif garuu qixaaxa boruutu isaaf laafaa jira nuti loojikii laaftuu sammuun teenya yaaduu dandeessuun miskiina namaa jechaa nama saniif cinqamaa jira galatooma